Sharafoota maallaqaa ilaalchisee biyyoota adda addaa kanan isiniif qabadhee dhufe jechuudha. Egaa akkuma beekamu sharafoonni maallaqaa karaa bilaak maarketii yookiin immoo hawaalaa kan jennu akkasumas immoo bilaak maarketiin jechuudha. Yeroo irraa gara yerootti saayitii irraa sekendii irraa ni jijjiirama, bakka tokko hin dhaabbatu jedhee kanaan durallee isinitti himeen jira. Ammallee akkasuma bakka tokko akka hin dhaabbanne akka beektan abdiin qaba jechuudha. Egaa guyyaan har'aa maarchii 12 baatee 3/2025 jechuudha. Sharafni ani har'a isinii fidee dhufe karaa baankii hin dabalatu. Kana isinii fidee karaa bilaak maarketiiti jechuudha. Egaa biyyoota ani isinii qabadhee dhufe immoo kanneen akka yuuroo, Swiss firankii, paawundi sterlingii, Swiidin kiroon, Dubaay diraam, Saawudii riyaal, Kanaadaa doolaar, Awustiraaliyaa doolaar, Ameerikaa doolaar, Turkii riilee, Joordaan diinaar, Bahrein diinaar, Kaatar riyaal, Yemen riyaal, Israa'el shiqel, Indiyaan ruupii, Ijipshiyaan paawundii fi Kuweet diinaar warreen kana isinii qabadhee dhufeen jira. Asumaan immoo nagaan daganne nagaan koo lafaaf bakka jirtan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaalatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya warri mana koof haaraa taatan laayik, sheer, sabskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalamaa isiniin jechuun barbaada. Akkasuma obboleewwan keessanitti sheer godha. Egaa guyyaa har'aa sharafni maal fakkaata? Guyyaa kaleessaa ta'u isiniin ejjetiinan ooleera jechuudha. Guyyaa har'aa sharafni jechuudha. Ameerikaa doolaarri tokko karaa ethiobilackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 155.18 oolee jira jechuudha. Egaa eengadda gaafan isinitti himee 157.5 ture. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa naannoo birrii 2 gadi qannasee jira jechuudha. Kanaafidha yeroo hundumaa sharafni bakka tokko hin dhaabbatu kanan isiniin jedhu jechuudha. Sa'een gaddaarraa birrii 2 gadi qannasee jira jechuudha. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaaridha. Awustiraaliyaan doolaarri tokko karaa ethiobilackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 97.80 oolee jira jechuudha. Akkasumallee Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa ethiobilackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 169.58 oolee jira jechuudha. Akkasumallee inni itti aanu immoo yuuroodha. Yuuroon tokko karaa ethiobilackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 169.58 oolee jira. Inni itti aanu Swiss firaankiidha. Swiss firaankiin tokko karaa ethiobilackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaa 176.2 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa ethiobilackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 200.96 oolee jira. Egaa akkuma beekamu paawundi sterlingiin illee guyyaa har'aa birrii 3 qannasee jira jechuudha. Inni itti aanu Swiidin kiroonidha. Swiidin kiroon tokko karaa ethiobilackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 15.50 oolee jira jechuudha. Akkasuma chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 21.48 oolee jira. Inni itti aanu Oomaan riyaalidha. Oomaan riyaalli tokko karaa ethiobilackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 403.45 oolee jira. Akkasuma Oomaan riyaalillee guyyaa eengaddaa 408.5 ture. Egaa akka har'aatti yeroo ilaallu birrii 5 qannasee jira jechuudha. Maaliif yeroo maallaqni guddaan yeroo qannasu baay'ee qannasa. Maallaqni xiqqaan immoo yeroo qannasu baay'ee xiqqoo qannasa. Yeroo dabalus xinnoo dabala. Yeroo akkasuma inni guddaan immoo gaafa dabalu guddaa dabala, gaafa qannasu immoo guddaa qannasa jechuudha. Akkuma sadarkaa maallaqa isaaniiti jechuudha. Inni itti aanu Kuweet diinaaridha. Kuweet diinaarri tokko karaa ethiobilackmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 503.53 oolee jira jechuudha. Akkuma beekamu guyyaa eengaddaa 510.50 tokko ture jechuudha. Akkuma beektan egaa birrii 7 qannasee jira jechuudha. Takkaatti birrii 7 qannasee jechuudha. Akkasumallee Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraacha yookiin ethiobilackmarket.com guyyaa har'aa 42.29 oolee jira jechuudha. Akkuma beekamu Dubaay diraamni tokko egaa akkuma argitanirra guyyaa eengaddaa 42.
79 ture. Har'a 42.29 yaani adii tokko yookiin immoo saantiba 50 qofa qannasee jechuudha. Akkasuma Saudi Arabiyaa riyaalidha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa ethioblagmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 41.39 olee jira jechuudha. Innillee egaa akkuma beektan akkuma asirraa argitanitti saantiba 60 yookiin immoo adii tokkoof dumbulloo jennamitiire akkas qannasee jechuudha. Yaani akkuma sadarkaa maallaqa isaaniitti xixiqqoo qannasu jechuudha. Dabalataan immoo warri Saudi Arabiyaa jirtanii namoonni maallaqni keessan guddaa yookiin immoo fakkeenyaaf namoonni birrii keessan 3,000 olillee ta'ee birriin guyyaa har'aa 26.50 olee jira jechuudha. Warreen immoo birriin keessan xiqqishuu taate immoo hanga 500 200 hanga kana qabdan immoo jechuudha 27 olee jira. Egaa isa kanammoo akkaataa isin itti baay'ifattan fakkeenyaaf warri 3,000 qabdan 3,000 baay'isuu 1,000 hiruu 26.50 jettanii argachuu dandeessu jechuudha. Warri birriin keessan xiqqishuu taates immoo birrii qabdan sana deebistanii 1,000 baay'isu fakkeenya 500 yoo qabaatte 500 baay'isuu 1,000 hiruu 27 jettanii argachuu dandeessu. Akkasumallee yeroo herregdan mashwaara qobaatti birrii 50 qobaatti irraa kuttanii maallaqa qabdan irraa isan booda herregdu jechuudha. Herrega kanaa yeroo herregdanii isin daguu yookiin immoo sumunii tokkollee isin shawwaduu hin danda'anii jechuudha. Inni itti aanu Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalii tokko karaa ethioblagmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 41.63 olee jira jechuudha. Inni itti aanu Turkii riiliidha. Turkii riiliin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.24 olee jira jechuudha. Akkasumallee Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa ethioblagmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 208.29 olee jira jechuudha. Inni itti aanu Bahreen diinaaridha. Bahreen diinaarri tokko karaa ethioblagmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 412.17 olee jira jechuudha. Akkasumallee Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko karaa ethioblagmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 0.63 olee jira jechuudha. Inni itti aanu Israa'el shiqilii. Israa'el shiqilii tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin ethioblagmarket.com guyyaa har'aa 42.48 olee jira. Inni akkasumallee Indiyaan Arubbiidha. Indiyaan Arubbiin tokko karaa gabaa gurraachaa yookiin ethioblagmarket.com 1.78 olee jira. Akkasumallee Egyptian Poundidha. Egyptian Poundiin tokko karaa ethioblagmarket.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 3.7 olee jira jechuudha. Akkasuma egaa hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota kiyyaa viidiyoolee gaggabaabduu ani yeroo hedduu akkas isin biraan geessisu jechuudha. Like share gochuu akka hin daganne isiniin jedha. Hanga turtii biraa yookiin immoo viidiyoo biraan walitti deebinutti nagaannaa tura. Uummata jaalala uummata qaalii isin jaalladha isin kabajaa turtii gaarii.